Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube koo chaanalii koo jalatti argamtan hundumti keessan bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qabu isiniin jecha an Abdii Geetaachoo Abbabeeti. Egaa guyyaa irraa keessummaa tokko qabadheeti kanan jiru jechaadha. Keessummaan koos isiniif haaraa miti, namuma isin beektanudha. Innis daa'ima xiqqaa yookaan raayyaa lammaffaa Abraar Naziif Abbaa Fiixaa jedhama. Abraar Naziif kun egaa manzuumaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa haala ajaa'ibaatiin jechaadha nama qara'uudhaan beekamudha. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaallee sagaleessa baay'ee dhiifamaa, sagaleessa baay'ee mi'aayaa sanallee dhaggeeffachuudhaan maashaallah raayyaa lammaffaa arganne jechuudhaan gammadanii karaa miidiyaalee hawaasa isaanii maxxansaniiti kan ture. Mee Abraar, mee hordoftoota YouTube fi peejii kee jalatti argamaniin maqaan kee eenyu, eessatti dhalatte, mee ittiin wal baruudhaaf sagalee kee ol kaasiitii ittiin wal bari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaa koo barbaannaan anaa Biraar Naziif Abbaa Fiixaa aanaa Geeraa godina Jimmaa ganda Qollaa Sollaajjaa. Godina Jimmaa aanaa Geeraa ganda Qollaa Sollaajjaatti kanatti dhalattee guddatte. Egaan amma magaalaa Jimmaa keessa kanatti jiraattu. Egaan kaleessas karaa peejii kiyyaa daa'ima kana qabadhee dhiyaadheen ture. Mee gidduu kana haala miidiyaalee hawaasaarra naanna'aa jiruuni akkati addunyaa kanarraa du'aan boqatte dubbatamaa ture miti. Egaa ati garuu lubbuudhaan jirta yeroo ammaa kana, alhamdulillahi rabbil aalamiin. Egaa namoonni baay'een karaa keessaatiin gaaffiiwwan garaagaraa na gaafachaati kan isaan jiranii. Innis manzuumaa Ustaaz Raayyaa irra deddeebiidhaan ati jechaa turte, akka irra deebitee jettu barbaadu waan ta'eef mee duraa duubaan akkati hordoftoota koo biraan naageessuun kabajaan si gaafadha. Bismillahirrahmanirrahim. Bara namni jibbe argaa waliin oodee naannoodhaa beekumsaa firoomaa wal qoodee khayrii walii qoodee sharrii waliif qoodee qawmii baay'ifatee ibliisni gammadee kijibni dhugoomee akkiin taa'ee gaddee bareenni fokkisaan bareedee muumin afaan dhaabee shayxaanni baroodee bishaantu deemotaa ibidda daamotaa sobatu mi'aahii dhugaan nama goodee yaa rabbi keenya maaluma nu qoodee maaltu dhufa boodee yaa cibtuudha jamaa ittiin nu milkeessee bara namni jibbe argaa waliin oodee naannoodhaa beekumsaa firoomaa wal qoodee khayrii walii qoodee sharrii waliif qoodee qawmii baay'ifatee ibliisni gammadee kijibni dhugoomee akkiin taa'ee gaddee bareenni fokkisaan bareedee muumin afaan dhaabee shayxaanni baroodee bishaantu deemotaa ibidda daamotaa sobatu mi'aahii dhugaan nama goodee yaa rabbi keenya maaluma nu qoodee maaltu dhufa boodee yaa cibtuudha jamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. Ajaab jiru duniyaa wama ajaa'ibaa hundinuun fiffigaa hundinuun taabaa gariin haqidhaa bankaan haqidhaa dhabaa yoo qalbiidhaan laallee wama nama dhibaa waa lama bitatee gurgurata gabaan lamaan sun jannataa yookaan azaabaa azaabnis tolaa miti dhaabbachuu qaba waan rabbiin dhoowwe hunda jechuu qaba kunootuma jirra yaadeera gabaabaa jiruu balleeffachuun cunqursi walleebaa innoo namaan deessoo keessa nama kuukaa ayyaa dubbii akeeka amma yoomni uffamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan. Arra ijaaramee fooqii qofa ta'e kanaafis baay'eedha meeqaatamii meeqaa ambolloo gamamee fuula rabbii dhaqaa fuula fura eenyuun irraa dhiqaa innoo namaan deessoo keessa nama kuukaa. Ayyaa dubbii akeeka amma yoomni uffamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. Egaa sagaleen kee ajaa'iba, maashaallah, rabbi si haa guddisu. Egaa manzuumaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa egaa 13ffaa natti fakkaata kuni miti? 16ffaa natti fakkaata dhiifama. Egaa manzuumaa Ustaaz Raayyaa egaa 19ffaa isa gara dhumaa kanarree sirriitti kanatti dandeessu. Hordoftoonni koo bakka jirtan maratti irra deebi'ee egaa obboleessa keenya yookaan daa'ima xiqqaa raayyaa lammaffaa arganneeti kan jiru, alhamdulillahi rabbil aalamiin, rabbi nuuf haa guddisu. Isa dhumaa har'a isinittiin baay'isu, isa dhumaa raayyaa 19ffaa akka nuuf qara'u nan affeeranii itti aansee marsaa lammaffaa immoo yeroo biraa qabadhee dhiyaadha. Mee
marsaa lammaffaa yookaan isa dhumaa manzumaa Ustaaz Raayyaa 19ffaa naaf jedhime. Sagalaffaa Iqraa. Yaa. Iqraa bismi rabbika maqaa rabbii jabbaa diinii dhuma islaamaa beekumsaan jalqabaa amantii beekumsaa ifaan namni qabaa kolleejjii cala masgida qabaa takka namni qaban achi nagadamaa natamannaan ikoo okko bisalamaa kana caalaan deemu asitti dhaabbatu wanta nobboleewwa hundatti dhaammadhu waan anju jedhama asitti deebi'adhu akka rabbii jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin argaa ka keessatti gubadhu wallaahi lubbuu koo sinirraan qusadhu amma lubbuun jiru isin hin daagadhu yaa bulaa kiraa wansitti dhaammadhu nan daagatin rabbii jecha na yaadadhu yoonni na ramate abadan salphadhu yaadadhu na kadhu khaliq na deessama na tamannaan akka bisalamaa jecha. Ayyee egaa galatoomii ulfaadhu egaa daa'imni xiqqaan Raayyaan lammaffaa egaa Abraar Naziif Abbaa Fiixaa dhalataa godina Jimmaa aanaa Geeraa ganda qollaa Sallaajjaa jechaadha. Sullaajjaa egaa daa'ima xiqqaadha rabbii umurii isaa nuuf haa dheeressu. Hordoftoonni koo biyyoota garaagaraa teessan obboleessa keenya kana gama jiru hundaan bira dhaabbannee akka inni sagalee isaa damma kanaan akka Raayyaa lammaffaa ta'ee ummata keenya biraan dhaamsota gorsota garaagaraa guddatee nu biraan ga'u bira dhaabbannee jajjabeessuu qabna. An Abdii Geetaachoo Abbabeen ture hanga yoonaatti na waliin turuu keessaniif ulfaadha. Kutaa lammaffaa sagantaa kana yeroo guyyoota muraasa booda qabadheen isinii dhiyaadha. Na hordofuu keessaniif ulfaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu.